Kambira mootummaan kun mootummaan nafxanyaa afaan nafxanyaa dubbatu afaan Oromoo dubbatee mootummaa Oromootti roorrisu kun kaleessa jaallagasaa wagii ajjeesee manarratti gubee rasaasatti roobsee ajjeesee har'a immoo jaallagasaa wagii goota jedhee jaalmarrootiin shiftaa jechuun gantummaadha. Kambira siidaa Taaddasaa Birruu mandara Salaalee keessatti dhaabee siidaa Minilik Haile Sillaasee handhuura Finfinnee Oromiyaa irratti dhaabuun gantummaa uummanni mootummaan kun mootummaa Habashaa afaan Oromoo dubbatu ta'uusaa uummanni Oromoo beekee dammaqee qabsoosaa finiinsuu qaba. Mootummaa afaan Oromoo dubbatee si gabroomsuutiin hin gabroomin dammaqii. Galatoom ulfaadhu fayyaa ta'ee daawwattoota keenya gaa akkuma argaa jirtan nama hedduutu jira namoota kanneen keessa kan nama tokko lama dubbisaa jirru hunda waliin ga'uu hin dandeenye akkuma Oromoon uumammaa kee hundan dubbatanii duddan dhungatanii jedhanii darbee sagantaa keenya isin dhiyeessinaa qophiin keenya ammallee itti fufee jira nu daawwadhaa isin jenna.